Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessan nagaa kooti galata rabbii isin jedha kan jirtu bakka jirtanitti mana jirtanitti biyya jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa taa'aadha isin jedha obboleewwan kiyya nageenya rabbii isinirraa haa jiraatu ay nagaan qaba isaaf haa galatu nageenya kennu kan borummoo isatu beekaa isinin jedha arra maalinni kaleessa kaasee amma arra gaarabbi gadda guddaatu natti dhagaame maalinni hojjettani mucayyoo beeruutitti lubbuu ishii bahee jechuudha baay'ee nama gaddisiisa akka nama tokkootti anis biyya ormaan jira biyya hambaan jira boru wanta na qaqqabuun beeku baay'een gadde garbi baay'ee nama gaddisiisa rabbiin maatii ishiitiif firoota ishiitiif waaqayyoon jajjabina haa kennu lubbuu ishiitis haa maaru baay'ee nama gaddisiisa jiruun biyya lafa tanaa akkana baay'ee baqa namatti dhaga'ama akkanumaan karoorri kareeffannee waa hunda yaanne waa baay'ee yaannan garuu lubbuun teenya daqiiqaa muraasa keessatti baati abbumti nu alaafisu malee baay'ee ulfaata baay'ee namatti dhaga'amas maaliif nama micoontu warri ishii karoora meeqa qabdi warri ishii haati ishii naaf dhufti micoonti yattee talaa eegdi yoomnaa bilbiltee sagal bilbila laalti garuu ishii cittee haftee biyya ormaatti dhugaa rabbi baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha maaliif keessattuu maaltu natti dhaga'ame biyya beeruut hojjedheen jiraani biyya beeruut hojjedheen jira maalinni amma ishiin sababbee ishiin ittiin duute oduu sababa maskootii walawwaltu fooqii kurnaffaa irraa lafa dhooftee haati ishee achitti gadafte osoo hafuuraan baafateen achumaan gadafte fooqii kurnaffaa lafa dhawuun moti namni ani gizeen beeruut hojjedhu bakkeeni ani hojjedhu fooqii sadaffaa ture fooqii sadaffaadha beeruut baay'ee ulfaataa waa'ee qulqullina maskootii alaan dhaabbata maskootirraa keessanii maslaalii godhatanii badda achiin immoo maskooti caafirra dhaabbatanii achiin caafirra dhaabbatanii akkana hiixatanii yoo qulqulleessanii laftuu namaa zooree lafa dha'uu danda'u kurnaffarraa miti ani mataa kiyyaan fooqii sadaffaarraa akkan dhaabbadhee yookaan gizee san qulqulleessu lafti naas zoorte dhugaa rabbi lafti naas zoorsitan keessatti dafee deeme maskootiin akka tasaa bal'aa ture akkas ture isaan immoo dirqama keessanis alaanis qulqulleeffamuu qabu jedhu dirqama maal lama godhu isaanii waan biraami maskootii sin qaba afaan namaan jedhu sin qabaati qulqulleessachiin dhaabbadhu ani sin qaba akkaati lafa dhoofne afaan namaan jedhu beeruut nan beeka dhugaa rabbi ijoolleen teenya gowwaadha hin qabu ka jarri gidiraafuu achi gitti gada'uu danda'u jarri jaraa miti dhugaa rabbi isaan jarri jaraa miti jarri bofa lafa jalaan yaa'ee nama hedduu dhugaa rabbi bufa isaan jedhii bufa jedhii tokkodha bakkee isaan namatti bahaniin beekaman akka seexana amma micoota yookaan sababbii qulqulleessitiif jedhu kan achirraa gadaanii gada ajjeesuu danda'u yookaan qarshii dhowwatanii yookiin qarshii irra baay'atee beeruut keessatti baay'ee rakkisaadha ijoolleen meeqa sammuu dhabee birrii dhowwatanii ijoollee meeqa dararamaa jira kana kunim kan argame kan mul'anne moo meeqatu jira carraan keenya dhugaa rabbi akka biyyaa baa malee akka itti galanii beekasuun dhugaa rabbi baay'ee namatti dhaga'ama maaliif micoon tun karoora meeqa qabdi maatii qabdi oohin ilmoo qabaachuu dandeessi akkanatti cittee ulfattee hafuushii baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama gaddisiisa maaliif ijoolleen keenya yeroo hunda of hin eegan bakka hojjuma laalu malee
anaan cimbiree ofi bakka yaannu gizee hojjennu san lubbuun teenya maal taati kan jedhamu sun hin jiru. Dhugaa Rabbi. Baay'ee ulfaata. Rabbuun bichaan maatii isheetiif haadha isheetii saniif jabina haa kennu malee maa baay'ee ulfaata dhugaa Rabbi. Na maalis fakkaate na yaadadhe kiyya san. Ani fooqii sadaffaarraa kan akkana ta'e ishii fooqii kurnaffaarra dhaabbattee qulqulleessuu jechuun dammoo fooqin ishiin mana akka agarsiisnetti fo'annoo ishii baay'ee xiqqaashuudha. Ani beekatumaaf gadaa hanaa ta'uu an akkamitti lafa dhoofte haa ta'u baay'ee gaafii namatti ta'a jechuudha. Ani fiin jibbiinsa soo qabaatan jarri jaraa miti. Dhugaa Rabbi jarri jaraa miti. Maal goona jiruu tana biyyaa nu baaste kun dhibamee kan fayyaa ta'ee galume muraasaa dhugaa Rabbi biyya ormaati kan sammuun likkii ta'ee maraatee biyya ormaatti hafu meeqa jira kan dhibamee shibaa ta'ee akal gudaatanyaa ta'ee biyya isaatitti akkasitti makaraa meeqan immoo ijoolleenis gargaartee galan meeqatu jira. Dhibamee kan hakimiin dhibee ishii wallaalee dhibamtuu taatee dhimee zalaalamii ishii siree irratti hafte meeqatu jira. Jireenyi namaan guutuu dararamuun keenya hin oolu. Jarri akka harree namni biyyaatirree namaan beeku. Namni biyya keenyatirree kana namaan beeku. Gizuma duute fi gizuma rakkattee hayyeedhanii namaa bu'u malee. Nama micootana boonyes iyyines baqa kan ishii hafeera. Uummatee dhugaa Rabbi citte ishiin deemte baay'ee namatti ulfaata. Garuu immoo maaliif namatti dhagahama. Baay'ee namatti dhagahama. Ganaa daa'imaa kaatee tun quufne dhugaa Rabbi kichuun tun akka ta'u biyya ormaatti haftu maali soo ta'e duutis biyyuma ofiitiin bareeda. Duutiin ooltu eenyumti keenya du'aa eegganna teenya guyyaa Rabbiin nuuf heeyyama Rabbiitii miire gaafa duunuun beennu hundi keenya. Garuu immoo Waaqayyoon du'a namaa du'a ofii du'a koo biyya kootti naa godhu maatiin koo na argee jechuudha. Zalaalamii kan garaa nama hin baane fayyaa biyyaa baatee du'a nu biyyatti galu baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa Rabbi baay'ee tokko baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya lafaa tana buburreedha hin guuttu arra boru qoyjiya kana hoggaa kana gallaa ji'a laman dabaladha ji'a tokkon dabaladha hoggaan boodan galaa oduma jennu biyyu mormaatti borjaajofnee yookaan dhibamnee yookaan immoo duunee gala. Dhugaa Rabbi baay'ee natti dhaga'ame maal akka ta'e hin beeku baay'ee tokko baay'ee ulfaata. Sigdat jechuun asma Rabbiin nu alaafisu bicha. Dhugaa Rabbi baay'ee ulfaata. Micoota nan beeku miidhuma irratti arge maalishin anis akkama ishee bakkee ishee bu'ee yoo laalu natti dhaga'ame humnaa ol. Rabbi lubbuu shaamaadhu malee maa jechuun qabnu. Isiniin jedhaa baay'ee natti dhaga'ame. Waaqayyo lubbuu shaamaadhu maatii isheetiif firoota isheetiif jajjabina haa kennu. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Natti dhaga'ame maafanii kan kootutis na jedhe kan kiyya yaadadhe beektu isiniin jedha. Maaliif Beerut baay'ee ulfaatta qulqullina maskootii keessa alaanirree waa fi isaan quba namatti agarsiisanii firraan baane baana maan jedhu akkumtirree yoo si dhaqqabu dhadhaabe jechuudha. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee natti dhaga'ame. Isiniin jedha
isinis biyya jirtanitti mana jirtanitti nagaan biyya keessanitti nagaan biyya keenyatti nu agalchu jechuudha malee wanni biraan jiru. Fedha isaati waan hundumtu kan isarraa dhufe uumaa gochuu hin dandeenyu dhorkuun dandeenyu garuu immoo biyya ormaatti hafuun kun nama baay'ee namatti dhaga'ama asiniin jedha. Fayyataa horaa bulaa fayyataa waaqayyo si wajjinaa ta'u bakka jirtanitti isiniin jedha.